Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Qalloo Miidiyaa salaamanni keenya owwaan onneerraa burqee lafa fagoo dhiyoo jirtanitti qilleensarraan isin biraan haa ga'u jenna. Qalloo Miidiyaan oduulee isaa arraan tanaa walii qaqqadaaddate isin biraan kan ga'u ta'a ijoollee isaaniitiin dursana. Dhibeen dhukkuba busaadhaa Oromiyaa keessatti yaaddoo lammiilee ta'uun himame. Biiroon Fayyaa Oromiyaadhaa dhibee kana to'achuudhaaf humnaan qabu guutuun hojjechaatiin jira jechuun ibsame. Guyyaan yaadannoo Dr. Artist Alii Birraa waggaa tokkoffaan ittiin aakhirame Ameerikatti yaadatamuuf akka deemu dhagahame. Faawundeeshiniin Alii Birraa akka mirkaneessetti Ameerikaa Chicaagoo magaalaa Atlantaatti hawaasni Oromoo Ameerikaa jiraatu guyyaa kana yaadachuuf qophaa'eeti jira jedhan. Haati dubartii Itoophiyaa taate ilma isii waggoota 30 biyya ambaa keessa hojjechuun guddistee gara biyyaatti deebi'uuf yoo deemtu balaliisaa xayyaaraa tahee tarkatte gammachuu sii to'achuu dadhabde. Waraanni addunyaa teenya yaadaan bakka lamatti qoode giddugaleessa bahaatti erga dhalatee honnoo umriin guyyoota 17 lakkoofsiseeti jira. Biyyoonni gariin akka lolli kun dhaabbatuuf ijibbaataa jiraatanis Israa'el ji'a takkaaf yookaan immoo guyyoota 90f Gaazaa haleeluu addan dhaabu jechuun mirkaneessiteeti jirti. Taateen kun wal waraansa biraa achitti akkan dhallee sodaatame. Kan jahan ijoollee oduu arraan tanaati kabajamtoota dhaggeeffattoota Qalloo Miidiyaadhaa. Oduulee keenya ammarraa eegallee kan isiniif balballoomsinoo ta'a bakka jirtanitti akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Qalloo Miidiyaa subscribe gochuudhaan firoomfadhaa jenna. Yoo oduulee keenya jaalattan share godhuun waliin gahaa. Dhibeen buseedhaa Oromiyaa keessatti yaaddoo olaanaa ta'uun dhagahame. Dhibeen busaa mootummaan humna to'achuu xiyyaa ol hin taane ja'us lammiileen garuu lubbuu isaaniitiif sodaachuun ibsameeti jira. Dhibeen buseedhaa tibba ganna ta'uusaatiin wal qabatee mudate. Mootummaan xiyyeeffannaa kanneen hojjechaa akka jiru gara Biiroo Fayyaa Oromiyaatiin ifoomsee jira. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaadhaa Dr. Mangistuu Baqqala akka ibsanitti yoo ta'e wayita ammaan tana dhibeen buseedhaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti babal'atee mul'ateeti jira. Haa ta'uu malee mootummaan baajataanis ta'ee humna ogeeyyileetiin gahaa waan qabuuf kana to'achuudhaaf hojjechaati jira jeem. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti namoota miiliyoona 1.5 qorannoon dhiigaa taasifameef keessaa namoota 359 irratti dhukkubni busee argamuun mirkaneessee jira. Kanaafis yaalii barbaachisu taasisuudhaaf hojiiwwan bal'aa gama Biiroo Fayyaa Oromiyaatiin hojjetamaa jiraachuu kan kaasan Dr. Mangistuun saaphana sireedhaa miiliyoona 7.2 raabsuu fi bakka wal hormaata bookee busaadhaa meetirik iskweerii 7.5 ta'an qulqulleessuu danda'uu isaanii eeran. Keemikaala biifuudhaan wal qabateetis hojiileen hojjetamaa jiraatus sababa bookeen gara biyyaa galte amala isii jijjiirrachaa dhufteen keemikaala dandamachuu danda'uunis duula kana hammeesseeti jira jedhan. Weerarri buseedhaa waggoota 5-8tti deddeebi'ee akka ka'u kan himan hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Itoophiyaa keessatti bara 2014 irraa jalqabee irra deddeebiin mul'achuusaa himaniiti jiran. Kanaanis jedhan Dr. Mangistuun bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessatti namootni 900 fi 20 ta'an dhukkuba buseetiin hubaman yoo ta'u bara 2015tti ammoo namootni 600 ol ta'an dhukkuba kanaaf saaxilamaniiti jiran jedhan. Tatamsa'ina dhibee kanaa hir'isuudhaaf hubannoo uummataa cimsuun keessattuu qulqullina irratti caalatti hojjechuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisan. Biiroon ji'oota 3 dabran yeroo qophii ta'uusaatiin wal qabatee tajaajila fooyya'aa laachuudhaaf if qopheessee amma garuu hojii galuu isaatis ifoomsan. Gaaffiin karaa galaanaa Itoophiyaa waqtaawaa fi fadhii fi guddina loojistiikii tilmaama keessa kan galchee ta'uun himame. Gaaffiin tibba kana karaa galaanaa Itoophiyaa waqtaawaa fi fadhiin loojistiikii guddachaa dhufeen tilmaama keessa kan galchee ta'uu Daayiriktarri olaanaan abbaa taayitaa maaraataayinii Itoophiyaa Abdul Barnaa Shamsuun himan. Geejjibni galaanarraa addunyaa irratti seenaa dheeraa kan qabu yoo ta'u lafee duydaa daldala addunyaa akka ta'es himama. Ministeerri muummee Effidirii Dr. Abiy Ahmed ibsa dhiheenya kana miseensota mana marii bakka bu'oota ummataaf kannaniin karaan galaanaa
argachuun qoftiin guddina oomisha biyya tokkoo 25 hanga 30 akka dabalu qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin kan mirkanaa'e ta'uu haasan. Kanaafuu Itoophiyaadhaaf karaa galaanaa argachuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaanis jala sararan. Itoophiyaan daldala alaa 90 karra galaanaa Jabuutiin kan raawwattu ta'uu eeruun sababa karaa galaanaa dhabuu isiitiin wal qabatee waggatti kiraa buufata dooniitiif doolaara biliyoona 1.6 kan baaftu akka ta'e himame. Yeroo amma Itoophiyaan dooniiwwan hunda galeessa ta'an 9 fi kan boba'aadhaa 2 daldala ala ergii fi alaa galchiittiin itti hojjechaa jiraachuun daarektarri olaanaan abbaa taayitaa Maaree Taayimii Itoophiyaa Abdul Barnaa Shamsuun dubbataniiti jiran. Haa ta'uutii har'a galaanaa dhaburraa kan ka'e damee loojistikii irratti gufuu guddaan uumamaa jiraachuu isaatiis hubachiisaniiti jiran. Har'a galaanaa dhabuun oomishaalee yeroo gabaabaa keessatti tajaajila ala ta'uu danda'an qulqullina isaanii eeggatanii gara alaatti akka hin ergineef dhiibbaa ol'aanaa Itoophiyaa irratti uumuus himan. Kunis damee daldalaa irratti dorgomaa akka hin taaneef gufuu nutti hajaan. Kana malees qaala'insa gatii uumamu keessatti qooda olaanaa akka qabus dubbatan. Tattaaffii Itoophiyaan har'a galaana argachuuf taasiftu milkoofnaan baasii loojistikii salphisuun cinatti guddina diinagdee biyyattii dabaluudhaaf shoora olaanaa kan qabaatu ta'uu daarektarri olaanaan kun mirkaneessaniiti jiran jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaase. Waggaa tokkoffaan mootiin muuziqaa Oromoo Dr. Artist Ali Birraa itti aakhirame Ameerikatti kabajamuuf akka deemu himame. Hawaasni Oromoo US jiraatu Joorjiyaa magaalaa Atlaantaa wal gahuudhaan guyyaa Dr. kabajaa Artist Ali Birraa itti aakhirame waggaa tokkoffaa yaadachuuf qophaa'anii jiran. Koreen Faawundeeshinii Dr. Artist Ali Birraa damee alaa kan Ameerikaadhaa akka mirkaneessetti sagantaan yaadannoo Dr. kabajaa Artist Ali Birraa qopheesse kun sagantaa addaa fi isa guddaadha jaan. Sagantaan yaadannoo fi leegaasii Dr. Artist Ali Birraa itti fufsiisuudhaaf qophaa'e kun sadaasa 4 bara 2023 akka za'a Ameerikaatti galgalarraa za'a 7 kan saaqamu ta'uun himame. Sagantaa kanarratti keessummootni ol'aanoon kan argaman yoo ta'u Profeesar Muhammad Hassan, Pirezidaantii Yuunivarsiitii Haroomayaa Dr. Jamaal Yusuf Hassan dabalatee addee Hamdiyaa Daawud haala mijeessituu waltajjichaatii fi miseensa boordii Faawundeeshinii Dr. Ali Birraa Ameerikaadhaan akkanumattuu hayyuun seenaa abbaa urjii yookaan Abdurashiid Abdurrahmaan adda dureedha jaan. Keessattuu sagantaa guyyaa kana gaggeeffamuuf qabamee jiru keessa eebi kitaaba seenaa jireenya Dr. Artist Ali Birraa qabu mata duree tokkicha jiru kennameefii fi abbaa urjiitiin barreeffame ni eegama. Kana malees koonsartii muuziqaa guddaa artistootni Oromoo Ameerikaa jiraatan kanneen akka Daawitee Makonnin, Nugusuu Taammiraat, Artist Tuujii Muudee fi Artist Ataham Addusfaan qooda irraa fudhatan ni eegama. Artistootni kanneen irra caalatti sirboota Ali Birraatti qophaa'aa jiraachuunis barameeti jira. Haati ilme isii waggoota 30f biyya ambaa mana namaa hojjechuun guddiste balaliisaa xayyaaraa ta'ee argatte gammachuu isii to'achuu dadhabdee jaame. Dubartiin lammii Itoophiyaa taate takka waggoota 30f biyya Libaanos mana namaa keessa hojjechuudhaan ilme isii biyya keessa jiraatu guddistee barsiistee bakka dhiiraa akka ge'uuf hedduu ifaajjee itti dadhabdee jaame. Mucaan isii kunis barnoota isaa erga xumureen booda balaliisaa xayyaaraa ta'uun hawwii fi dadhabbii haadha isaa san guutuudhaaf goota jabaa ta'e argameeti jira jaan. Haati mucaa isiitiif jecha waggoota 30f biyya ambaa mana namaa qulqulleessuun hojjettee Libaanos keessa jiraachaa turte. Amma ilmi keessiif giheetiin jira. Dadhabdee galinaa boqodhuu naacaayaa si taasise jechuudhaan afeereen. Haatiis yaada kanatti walii galte. Haa ta'u garuu ilmi isii maal akka hojjetu hin beektu ture. Yeroo kana haatiinis yaada ilma isii walii galtee gara biyya galuudhaaf murteessite. Ilminis sagantaa isaa mijeeffate. Ilmi isii balaliisaa xayyaaraa buufata Itoophiyaa ta'e kun akka tasaa balalii Libaanos balaliisaa olaanaadhaan hoogganee imaleeti jira. Imaltoota Itoophiyaa achirraa galuu deeman namni fidee dhufu isa. Akka carraa haati isaa imaltoota tana keessaa isii takka. Inni quba qaba. Haati garuu dubbii kana hin beektu. Taateen kunis akkasitti uumame. Biyya isii galuudhaaf buufata xiyyaaraa Beerut argamte. Yeroonis geenyaan namoonni gara xiyyaaraa seenuu eegalan.
isinis dabareen sii geenyaan ol seene akkuma ol seenteen wanni isiin tilmaamtee ol waan isii qunnameetu guddaa ture. yeroo gara xayyaarichaa ol seentu gara harka mirgaarraa kallattiin abaaboowwan dhadheeroon itti dhufan. maali dubbiin tun jettee garagalte ilma isii waggoota 30 ijaan hin arkin kan mana namaa hojjettee guddistee san honno dhaabbachuu jira. sanuu huccuu balaliisaa uffatee akkaan bareedee miidhagee mul'ata. if wallaalte miira isii to'achuu dadhabde. harka banteetti maramte ni booche. keessummeessitoota xayyaaraa sanii turan bitaa mirgarraa baga nagayaan dhufte jaaniin hundi ka'anii harka dhawan abaaboon gamaa gamanaa itti laatame. gammachuunsi kan daangaa dabree ture. ilma biyyaaf ta'u kan sabaaf ummataaf maatiidhaaf ta'u jechuun akkanaati. taatee kana hunda viidiyoodhaan waraabanii miidiyaa hawaasummaarra gadhiifame. maatiin kun maqaan isaanii ibsamuu baatus beekamtiif waan uumameetti namni addunyaa raajeeffateeti jira. nulleen barakadhaa jechuun eebbisneeti jirra. kabajamtoota hordoftoota qalloo miidiyaadhaa oduuleen balballoomii teenya ammaas akkuma itti dhufanitti jiran oduulee maddeen alaarraa arkanneetti isin ceesifna. waraanni addunyaa teenya yaadaan bakka lamatti qoode giddugaleessa bahaatti erga dhalatee hunnoo umriin guyyoota 17 lakkoofsiseeti jira. biyyoonni gariin akka lolli kun dhaabbatuuf ijibbaataa jiraatanis Israa'el ji'a takkaaf yookaan immoo guyyoota 90f Gaazaa haleeluu addan dhaabu jechuun mirkaneessiteeti jirti. taateen kun wal waraansa biraa achitti akka hin dhallee sodaatame. lolli jalqaba onkololeessa 7 bara 2023 Hamaas haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwachuudhaan lammiilee Israa'el 1400 galaafachuun isaa erga himamee fi Israa'eloota 200 ol tahan butuudhaan fudhachuunsaa erga himamee booda ture. wal waraansi hamaa ja'ame kun giddugaleessa bahaatti kan dhalate. gaafa sanirraa jalqabee guyyoota 17 dabre haleellaa jabaa Israa'el lafa xiqqoo kan lammiileen miiliyoona 2.3 irra jiraatan ja'amee dubbatamuuf Gaazaa haleellaa qilleensaa jabaa itti roobsu eegale. guyyoota 17 dabre lubbuu lammiilee Filisxeem 5,087 galaafachuunsaa yoo himamu. sa'a 24 dabre qofatti haleellaa qilleensaa 320 humni waraana qilleensa Israa'el Gaazaa irratti raawwatee ja'ameen lammiilee 436 ajjeeseeti jira. ministeerri fayyaa Filisxeem akka mirkaneesseetti yoo ta'e haleellaa qilleensaa jabaa humni waraana Israa'el Filisxeemota irratti fudhachaa jiruun lammiileen nagaa hedduun galaafatamaatii jiran jechuudhaan hime. daa'imman 255 dubartoota 1119 maanguddoota 217 dabalatee Filisxeemota 15,273 madaa'uun himameeti jira. tarkaanfiin Israa'el Gaazaa qofa irratti hin dhaabbanne kan jiru ministeerri fayyaa Filisxeem West Bank irrattis lammiilee nagaa hedduu galaafachuu itti fufeeti jira jaan. onkololeessa 7 irraa kaasee tarkaanfii West Bank irratti Israa'el fudhateen Filisxeemotni 97 yoo ajjeefaman 1,650 madaawaniiti jira jechuudhaan himam. walumaa galatti Filisxeemotni haleellaa Israa'el guyyoota 17 dabre keessatti fudhateen lubbuu isaanii dhaban 5,183 galmaawaniiti jiran. Filisxeemonni 16,923 miidhaa cimaadhaaf kan saaxilaman tahuu mirkaneesseeti jira. mootummaan Israa'el gama isaatiin haleellaa West Bank irratti fudhachaa jiru hin dhoysine. eda qofa duula waraana jabaa Israa'el geggeessiteen West Bank irraa hariiroo Hamaas waliin ni qaban namoota 37 hidheetiin jira jechuudhaan ifoomse. matuma galeettuu onkololeessa 7 irraa eegalee Gaazaan maleetti xiyyeeffannaa guddaa bakkittiin kenne West Bank yoo ta'u Filisxeemota 800 tahan hidhuu isaa mirkaneesseeti jira. kanneen keessaa 500 namoota Hamaas waliin hariiroo qaban akka tahe ni shakka jechuudhaanis himam. lolli jabaan guyyoota 17 dabre Gaazaa irratti raawwatame lubbuu lammiilee nagaa danuu kana galaafatee jiru. addunyaan gariin akka dhaabbattu gaafachaa wayiiti jirtutti ture. ministeerri ittisa Israa'el Yo'av Galaan dulli waraana Gaazaatti Israa'el gaggeessaa jirtu yoo xiqqaatee ji'a tokkoof yookaan immoo ji'a 3f kan itti fufuudha jechuudhaan mirkaneesse.
kun immoo giddugala bahaatti lola hammaatee jiru cabaarraan baqaqaa akka hin taaneef sodaatameeti jira. Sababni ministeerri ittisaa arra akkana je'eef kun Hamaas hanga xaarii bittiin goonee dhabamsiisnu duula keenyaan if boodan deebinu jechuudhaan hime. Keessattuu humni qilleensa Israa'el tarkaanfii jabaa guyyoota dabran kana fudhateef kan galateeffate yoo ta'u yeroo dhihootti duula jabaa Gaazaa irratti humna waraana lafootiin ni jalqabne jechuudhaan dubbatan. Qaamni humna ittisa Israa'el to'achuu fi dhaabuu danda'u tokkolleen hin jiru kan jedhan ministeerri ittisa Israa'el yoom lolli kun akka jalqabu garuu wanni ifatti dubbatan hin jiru. Haleellaa qilleensaa kaleessa jabaa Israa'el fudhatteef deebii laachuudhaaf jecha Hamaazis kibba Israa'elitti haleellaa diroonii 2 raawwachuu isaa ifoomseeti jira. Hamaaz teelegiraama gubbatti akka barreesseen bakkeewwan waraanni Israa'el qubate rukutuudhaan barbadeesseetiin jira jechuudhaan hime. Iddoon kun ifatti adda baafamuu baatus daangaa Gaazaa jalatti dhihoo akka tahe hime. Waraanni Israa'el dirooniin lameen Gaazaarraa gara Israa'elitti haleelfamuu mirkaneessuudhaan balaa addaa osoo dhaqqabsiisin fashaleessuu danda'u isaanii himan. Haa ta'u malee akkamitti akka fashaleessan wanni dubbatan hin jiru. Gama kaaniin waraanni Israa'el humni qilleensa isaa diroonii Liibaanos irraa cabsitee daangaa seente firraa qolachuu dandeenyeeti jirra jechuun dubbate. Dhaabbatni fayyaa addunyaa Israa'el waamicha goote akka xiqqeessituufis dhaameeti jira. Keessattuu Israa'el warra hospitaala jiru dabalatee ummatni kaaba Gaazaa jiru martinuu naannicha gadhiisanii akka bahaniif akeekkachiisa erga keessee bubbuleeti jira. Dubbii himaan dhaabbata fayyaa addunyaa garuu kun tasumaa'uu waan milkaa'uu hin dandeenyedha jechuun dubbatan. Israa'el murtee isii kana irra deebitee ilaaluudhaan sirreeffama godhuu qabdi jechuudhaanis gaafatan. Dhukkubsattootni salphatti socho'uu hin dandeenye ni jiru. Hedduun isaanii achi keessatti makaanikaal veentiraatoriin deeggaramaa jiru. Daa'imman reefu dhalatan inkubeetara keessa jiraniitu argamam. Namoota sossoo'uu hin dandeenye miidhaa cimaan irra gahees ni jiru. Duuba ummanni dila kana sossoosuun akkamitti dandahame jechuudhaanis himee jira. Kanaaf Israa'el murtee isii kana keessa deebistee sirreessuu akka qabdu barbaanne jechuudhaan waamicha dhiheessan. Duulli waraana Israa'el Gaazaa irratti baante ji'a tokko hamma ji'a 3 turuu akka danda'u erga ibsameen booda gara Iraan irraa oduun biraa dhagahameeti jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Hussein Amir Abdullahi Israa'el yeroo haleellaa Gaazaa irratti raawwattu dhaabuu baannaan jiddugaleessi bahaa kun to'annoo ala ta'uu akka danda'u akeekkachiisan. Akkasumas Ameerikaan Israa'eliif deeggarsa waraanaa waan gootuuf balaaleeffamuu qabdi jechuudhaan ifatti dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Iraan dubbii kana dubbatee sa'a tokkoon booda deebisaan gama Israa'el irraa dhagahame. Sanuu muummee ministeera isaanii Benjaamin Netanyahuudhaan yoo ta'u Israa'eloonni jiraachuudhaaf qabsoo keessa jiran jechuudhaan sagalee isaa dhageesse. Akeekkachiisni jabaan waraana Israa'eliif gahuu qaba. Nuti Hamaas waliin kan lollu jiraachuu yookaan duudha. Kanaaf tarkaanfii jabaa fudhachuu qabnaa if boodan deebiinaa sagalee jedhu dhaamee jira. Iraan akka beekamtuutti Hamaas kan torbaan 2 dura haleellaa Israa'el irratti banuudhaan lubbuu lammiilee Israa'elootaa 1400 galaafatee jira jedhamee himamuufi garee Hezbollaa Liibaanos keessa sossa'u deeggaruudhaan shakkamti. Gara biraatiin oduulee jajjaboo gama Israa'elii arraan tana dhagayaman keessaa oduu deeggartuu fi michuu isii olaantuu UK irraa dhagahamedha. Biyyi isaanii haleellaa torbaan dabre hospitaala Gaazaa irratti dhaqqabee fi lubbuu lammiilee galaafate. Misaa'ela Gaazaa keessaa dhufee akka tahee hin oolu jechuudhaan dubbate. Miidhaa hospitaala Gaazaa irratti torbaan 2 dura dhaqqabeen hedduu gaddineeti jirra kan jedhan ministeerri muummee UK Riishi Sunak mootummaan UK dhooyinsa hospitaala Al-Ahli irratti dhaqqabee misaa'ela yookaan Gaazaa keessaa haleellaa fudhatame akka tahee murtee irra gaheeti jira jechuun paarlaamaadhaaf hime. Kunis xiinxala basaasa UK bu'uura godhachuudhaan murtee kanarra gahuu hime. Muummeen ministeera UK dha Riishi Sunak UK'n deeggarsa namoomaa dabalataa paawundii miliyoona 20 Gaazaadhaaf arjoomu isaaniitiis walqabsiisuun hime. Hamaas balaa dhaqqabe haleellaa Israa'eliin akka ta'e ibsanis
Israa'el battaluma san waakkatteeti jirti. Garee Islaamik Jihaad jedhamuudhaan beekamuu fi Gaazaa keessatti maadheeffatee jiru isaatu raawwatee jechuun qubatti laatte. Gareen biyyoota biroo keessa socho'an garuu isa kana ni waakkatan. Har'a ministeerri muummee UKdha paarlaamaa irratti haasaa taasisaniin Hamaas deebi'ee Gaazaa akka bulchuuf hayyamamuu fi hin qabu jechuudhaan ijjennoo Israa'el yoo calaqqisiisu mul'ateeti jira. Haala wal fakkaataan Ameerikaa fi Kaanaadaanis haleellaa hospitaala kana keessatti raawwate. Achuma Gaazaa keessaa kan dhalateedha jechuudhaan dubbataniiti jiran. Hordoftoota keenya kabajamoo qalloo miidiyaa irraa oduuleen arraantanaa kan hangammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Nu waliin turuu keessaniif allama ganjanneeti jirra. Qalloo miidiyaa yoo mara bakka hundatti ni argama. Subscribe, share fi like godhuudhaan nu waliin ta'a. Yaadaaf nu gabbisuudhaan komeent keessan nu barbaachisa jennam. Oduu xumurree nageennu tura.